4 hour kaandilii takka fudhannee asitti kaandil reenjii haayii fi kaandil reenjii loowuu erga adda baafannee booda kaandilii lammaffaa kun hanga isiin yookaan kaandil haayii yookaan loowuu isiin fudhattu adda baafannee fakkeenyaaf asitti kaandilii loowuu kana swiip godhuudhaan keessatti erga isiin cufamtee booda naannoo kanarratti tireedii kana baay'ee fudhannee stoop loosii naannoo kana keenyee teek piroofitii as keenyee piraayisiin gara fuulduraatti akkamitti akka deemu taasisuu ni dandeenya. Kaandil reenjii tiyorii jechuun kaandilii takka haayii hidhee kaandiliitii fi loowuu kaandilii takkaa fudhannee kaandiliileen achi booda dhufan loowuu fi haayii sanirraatii tokko wiikiidhaan fudhatanii swiip godhanii gaafa isaan zoonii san keessatti cufamanii achi booda tireedii nuti fudhannuutu kaandil reenjii tiyorii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kaandiliin kun asitti maal godhe kaandil haayii loowuu asiin uume kaandil haayii immoo bakka kanarratti uume san booda kaandiliin kun dhufeeti maal godhe kaandil loowuu kana fudhatee reenjii san keessatti cufame jechuudha. Kanaafuu kaandiliin asitti loowuu kana fudhatee as keessatti cufamuun duraan bearish trend irra turuus amma booda gara buulishiitti akka deemu nutti himaa jira jechuudha. Asitti immoo fudhannu ta'e fakkeenya amma piraayisiin asitti kaandil haayii uumame kaandil loowuutu uumame piraayisiin dhufee maal godhe kaandil haayii kana wiikiitiin fudhateeti zoonii kana keessatti boodiin zoonii kana keessatti cufame tarii piraayisii yeroodhaaf gara oliitti deemaa turus buulish turus yeroo muraasa booda eega kaandil haayiin kun fudhatamee kaandiliin ta'antu boodiidhaan as keessatti cufamee booda beerishii akka ta'u nutti agarsiisaa jira. Fakkeenyaaf ammoo kaandil kana asii fudhannes kaandil loowuun kun as ture kaandil haayiin keenya as ture piraayisiin kan dhufee maal godhe wiikiitiin kaandil loowuun kana fudhateeti reenjii kana keessatti cufamee duraan tirendiin turu beerishii turus eega kaandil reenjiin kun kaandila kana swiip godhee zoonii as keessatti cufamee booda buulishii tahaa jennee akkaataa nuti itti tireedii fudhannu kanaatu kaandil reenjii tiyoorii jedhama jechuudha. Kanaafuu kaandil reenjii tiyoorii kana haala sirriitiin fudhachuuf immoo higher time frame point of interest wajjin osoo walitti hidhee bareeda ta'a jedhu. Fakkeenyaaf amma piraayisiin asitti kaandil haayii fi kaandil reenjii loowii nu uumee kaandilii lammaffaa kun kaandil haayii kana gaafa swiip godhee reenjii keessa kiloos ta'u kaandiliin swiipii dalagu kun higher time frame point of interest fakkeenyaaf order blockii fa'aa fair value gaappii fa'aa rejection blockii waan akka inverse fair value gaappii waan akka breaker blockii yookaan immoo gabaabumatti institutional point of interest yookaan immoo institutional reference points kan jedhamu san tuqee osoo reenjii kaandilii san keessatti akka cufamu ta'ee irreedduu maal jechuu dandeenya kaandil reenjii tiyooriin kun powerful godha jechuudha. Fakkeenyaaf asittis akkasumatti piraayisiin kaandil reenjii loowuu uume asitti immoo kaandil reenjii haayii uume kaandilii lammaffaa kaandil reenjii loowuu tana bireek swiip gootee deebite kun osoo higher time frame PDR wayii takka tuyxee point of interest kana tuyxee zoonii kaandil reenjii san keessatti yoo osoo ka cufamtu taate piraayisiin kana booda baay'ee akka ta'u haala salphaa ta'eetiin antisipeet godhuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu piraayisiin asitti illee erga haaya kana fudhatee higher time frame point of interest tuqee booda gara gadiitti seel opportunity bareedaa nu kennee risk reward ratio kan jallee haala bareedaatiin akka nuti fudhannu nu taasisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma 4 hour kaandilii takka fudhannee asitti kaandil reenjii haayii fi kaandil reenjii loowuu erga adda baafannee booda kaandilii lammaffaa kun hanga isiin yookaan kaandil haayii yookaan loowuu isiin fudhattu adda baafannee fakkeenyaaf asitti kaandilii loowuu kana swiip godhuudhaan keessatti erga isiin cufamtee booda naannoo kanarratti tireedii kana baay'ee fudhannee stoop loosii naannoo kana keenyee teek piroofitii as keenyee piraayisiin gara fuulduraatti akkamitti akka deemu taasisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kaandil chaartii 4 hawrii naannoo kana jirtu kana chaartii 15 miniitii irratti yoo ilaallu taateef piraayisiin maal godhe bakka kana jechuun amma asidhaa swiip godhee erga swiip godhee ol deebi'ee maarket shiftii nu agarsiisee booda fair value gaappuu dura nutti dhufte kanarratti baay'intirii seennee stoop loos jala kaa'uudhaan teek piroofitii kaandilii kana mataa gubbaa keenyee bifa kanaatiin baay'ee poozishinaa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuun maal goona dura kaandil reenjii loowuu keenya ni sararannaa kaandil reenjii haayii keenya ni sararannaa kaandilii lammaffaa kun immoo kaandil loowuu kana swiip gootee reenjii keessa cufamuu isaa ni mirkaneeffannaa achi booda dhufnee loowar taayim fireemii keessa gabbuuneeti maarket istiraatari shiftiin bifa kanatti uumamuu cheeggoonaa erga uumamee booda feer vaaluu gaappuu dura dhufte kana laallannee tireedii keenya baay'ee poozishinii asirra seennee stoop loosii zoonii kana jala kaa'uun teek piroofitii immoo kaandilii
duraan uumame san mataasaa gubbatti fudhannee baay'ee posiina bifa kanaatiin seenuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf konseptiin amma isinii hime kana ICT silver plate wajjin walitti hidhuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ICT silver plate kan jennu kaandil reenjii waan horii fakkeenyaaf asitti immoo fakkeenyaaf ICT silver plate baay'ee kan inni uumamu reenjii za'a AM 3 AM fi 4 AM jidduutti uumamu kanaatu silver plate jenna jechuudha. Guyyaa takka keessatti silver plateen si'a sadiitu dhufa. Londonii keessatti ni uumamti. Deebi'ee ammas Niiwuyoorkii AM seeshinii keessatti ni uumamti. Niiwuyoorkii PM seeshinii keessatti ni uumamti jechuudha. Kanaaf yeroo meeqa uumama jechuudha? Yeroo sadii uumama. Kanaaf akkamitti immoo fayyadamnaa kan ilaaluuf ICT silver plate London seeshinii fayyadamuuf maal goona? Kaandil reenjii tiyorii 2 AM fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf kaandiliin kun kaandilii 2 AM irratti uumamtee yoo taatu taateef kaandilii san haayii fi loowusii akkana maarkii gooneeti piraayisiin dhufee yookaan loowuu fudhatu taate baay'ee posiina seennaa yoo dhufee piraayisiin akka haayii fudhatu taate seela posiina seennaa jechuudha. Garuu immoo piraayisiin akka kanatti osoo nii fi haayii hin fudhatin osoo loowus hin fudhatin reenjii 3 AM fi 4 AM ala yoo qabu taate tireedii san hin seennu jechuudha. Hin seennu jechuudha. Maaliif yoo seenne mataa isaatu tireedicha duus waan goonuuf tireedicha seenuu dhiifnee itti dhiisuu qabna jechuudha. Silver plateen Niiwuyoorkii AM seeshinii immoo kaandilii za'a sagalii fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf kaandilii 9 AM seeshinii AM irratti argamte kana fudhanneeti haayii fi loowusii maarki goonee piraayisiin deemee dhufee dura dursee yoonii fi loowuu kana fudhatee asitti maarketii istiraatirshiiftii asitti yoo kan taate baay'ee posiin seennaa. Piraayisiin immoo dursee haayii kana fudhatee gara gadiitti maarketii istiraatirshiiftii nu kaninaan seelii seennaa. Osoo immoo haayii fi loowuu kaandilii za'a sagalii kana hin fudhatin piraayisiin kun za'a 10 kan hanga 11 AM kanatti yoo seenu taate yeroo san silver plate Niiwuyoork AM seeshinii san tireedi hin goonuu jechuudha. Inni PM seeshinii Niiwuyoork PM seeshinii immoo kaandilii 1 PM yoo kana fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf kaandilii 1 PM yoo kana haayii fi loowusii fudhannee piraayisiin dursee loowuu 1 PM kana yoo fudhatu taateef baay'ee goonaa baay'ee seennee yommuu piraayisiin deemee dursee piraayisiin haayii 1 PM kana yoo fudhatu taate immoo maarkeet istiraatirshiiftii kan jedhu loowuu taayim fireemii dheenee ilaallee seel poozishinii fudhannaa jechuudha. Kanaafuu ICT silver plateen guyyaa keessaa si'a sadii mul'ata. Inni takka London seeshinii irratti 2 AM fi 3 AM jidduutti mul'ata. Niiwuyoork AM seeshinii keessatti immoo 10 AM fi 11 AM jidduutti mul'ata. Niiwuyoork PM seeshinii keessatti immoo 2 PM fi 3 PM jidduutti uumama. Kanaafuu tokko seeshinii isaanii keessatti piraayisiin dura haayii kan fudhatee yoo inni dura loowuu fudhate baay'ee seennaa. Yoo dura immoo haayii fudhate immoo seel poozishinii seennaa. Yoo immoo osoo haayii hin fudhatin osoo loowus hin fudhatin reenjii windoo silver plateii saniitiin ala kabootee immoo tireedii fudhachuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf tireediin osoo haayii takka illee hin fudhatin fakkeenyaaf asitti haayii fi loowuun jiraate piraayisiin osoo haayii takka illee hin fudhatin asuma keessa yoo osoo turuu 4 AM seenu taate achi booda ka barbaade illee fudhatuu dhiisuu qabna jechuudha. Tireedicha fudhachuu hin qabnu jechuudha. AM seeshinii irrattis akkasuma fakkeenyaaf tireediin akkanatti tireediin naannoo kanatti jiraatee haayii fi loowuu kana osoo hin fudhatin bifuma kana as keessatti yoo konsolideetu kan godhu taate tireedicha dhiisuu qabna jechuudha. PM seeshinii irrattis akkasuma fakkeenyaaf kaandiliin naannoo kana akkana ture haayii fi loowuu kana osoo inni bireekiin godhe iyyuu haaluma kanaan gatti fufuu taateef tireedii PM seeshinii irra jiru san silver plateii san fudhachuu dhiifnee tireedii luusing tireedii silaa nu goosu sun osoo inni hin fudhatin itti dhiisnee deemuu dandeettu nurra jiraataa jira. Maaliif yoo ka fudhannu taates luusing tireedii ta'a waan ta'eef luusing tireedii waan ta'uuf piraayisii keessa seennee luus godhuu irra immoo tireedicha fudhachuu dhabuun irra waan nuuf jiruuf jecha
dhiisuu danda'utu nurra jiraata jechuudha.